إسرائيل يهودا جتشون لا تيوكين أدوي إلمنا ما هنداتي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما رب قرآنك يستي كتاب مجاف إساني يوكين مو كتاب التوراة كجرم يوكين مو لوح المحفوظ كيسة تمر مرتسله بني إسرائيل يرو لما شرا قد لما الدنيا تنقبتي بيا الدنيا كان راسف لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن أنتم قد فتوا علوا كبيرا أنتم أناجل ربي هرأ بانكين الدنيا انترناشنال بانكين الدنيا رجل حركة بني إسرائيل حركة يهودا جرا بساسا قرقودا الدنيا تنا ستلايت الراقبة هاga بساسا نمات التقبؤت حركة يهودا بني إسرائيل جرا ومشني وانتوتا قرقودا كيسا التكنولوجيا رنو فجدم بالبل آيفون الراقبة أمريكان إسرائيل ولدت توقع جري دوبان أمانتين إساني توقعو هم دلي دي قروباتو سينا إساني أكاتا ولدت نفينيا فقو بل إنان سينا غاف براء الرادو بنودا بني إسرائيل همين يسي إسني هماجرا هر أقوش إسين ilma namaa akka saree dhiiga baratteetti bakka hunda deemte kan ciniinte kan dhiiga dhuyde ulamaa fixxee biyya tokko yoo seentu caccabsite rabbiin quraana keessa suuratu israa'in gadi siqee waan gocha baniin israa'il dubbattu iddala idu wayta dubbatu rabbiin quraana keessa gadi siqee wayta dubbatu bakka suuratu israa'in keessatti jechuu bakka ammareef irraa kaasisan irraa duuba gadi siqee bakka qabatan san iddoo irra aanan san caccabsanii billiitii baasu jedha rabbi. Waan jarri gazzaa qofa gootee arguuf jirtu fakkeenyaaf daataan bara 2021 irraa haga bara 2026tti Israa'il namni isiin ajjeefte qofti gara 150 jiraati. Namni Israa'il ajjeefte kophaa isiitti 150 wahiiti. Kun daataa addunyaa miidiyaalee addunyaa gabaasu. Suuriyaa irraa kaaftee, Lubnaan irraa kaaftee, Yaman irraa kaaftee, biyyoota naannoo san jiran irraa walitti yoo kaaftee galmeessite nama 150 ol bara 2021 irraa haga bara 2026tti daataan addunyaa lafa kaa'ee jira. Kana biratti immoo nama mammadaa'e, ka caccabe, ka dhabame ittiin lakkaa'in kaagana. Manneen caccaban bu'uuraalee misoomaa namni biyyi lubbuuf itti ajamtu dildila diiguu boombaa cicciruu boombaa ardii keessaa funaananii cicciruu satalaayitii daaraa godhuu akka googilii gubbaa galtee kaartaa gubbaatti baddu ama fakkeenya kaartaa gazzaa mee kaartaa fudhaatiin wanni falastiin jedhu jiru kaartaa addunyaa kana gubbaa kaartaa fudhaatiin laala kaartaa sharqaa usadhiin keessa jirti giddu gala bahaa wayita fudhatan gubbarraa Israa'il jedha googilii keessa haqan wanni biraa fi googilii akka googilii keessatti mul'anne Israa'il Falastiin googilii gubbaa haqanii yoo gubbarraa gallaaltu duumessi kaartaadha maappii kasi garsiisu Israa'il jedha gubbaan yoo dirqiin akkana kaartaa addaan qabdee keessa gadi seente gazzaa akkas maali jedha si garsiisa sadarkaa boombaa lafa keessaa ciruun muka zayituun buqqisanii lafarraa fixuun baniin Israa'il bira dabranii boombaa bishaaniitii miti dildila diiguun hospitaala rukutuun konkolaataa kophatti fanjii itti godhanii konkolaataa magaalaa keessa deemanii konkolaataa 100 ol konkolaataan jarri gazzaa keessa caccabsanii fixan konkolaataa yoo boombiin jarri fooqii walitti daakan kan hin dhaqqabin ta'e zaataan bira dhaqanii fanjii konkolaataa keessa kaanii xarganii fixan konkolaataa wanni jedhamu amma gazzaa keessa jiru al-asr al-hajari gadaa dur namni dhagaa fi mukatti fayyadamu ka seenaa keessatti nu gurraan beeynuu fi gariin keessan dhaqqabdan bara sanitti deebitee jirti gazzaa keessa konkolaataan hin jiru mabraatiin hin jiru networkiin hin jiru ifaan hin jiru wanni silaa jireenya ilmi namaatti ajamu hin jiru akka lafti sun jireenyaaf hin taane godhanii jiru. وليتبروا ما علوا تتبيرا بك قبة سن يوكي مدة قبة سن هنگ قبة سن تتبيرا جتشون باللي تباسو يتشو أوارا غرودا الدنيا تنكي سبتي
إسرائيل تبقى سين قبت استراتيجي سينا بركو أسجل أفرتمي سديتي وقال إبتوكو فيدورا أصدولا العثمانيان كوفين أصدولا الدنيا تكفان كين وإيجالولا الدنيا تكفان كين لولا الدنيا لما فابود سيستمو تجر إتين أبتا وفن سينا بلا لكم سينا كون سينا بلا كان هند الدنيا تنرد تقول كان قبل ولي قالت هرأة gocha baniin Israa'il goote tagazzaan kophaa isiitti dhandhamaa turte nu hundi keenya dhandhamuuf qophii jira kunoo gariin keenya dhandhamaa jira boba'aan biyya keessaa dhabamuun konkolaataan dhabamuun jireenyi qaala'uun kun hundi gocha banii Israa'il wa'ammaa Tiraampiin ta'e jaarsa rabbiin addunyaadhaan rakkise jaarsa umrii waggaa 90 san kan waan haasa'uu fi waan dubbatu hin beekne ogeeyyiin fayyaa akkinni fayyaa hin qabne ogeeyyiin fayyaa osoo inni filannootti hin dhihaatin ogeeyyiin fayyaa 200 ol qorannoo qoratanii Tiraampi biyya bulchuudhaaf hin ta'u jecha ogeeyyiin fayyaa addunyaa lafa kaan miidiyaaleen addunyaa lafa kaayee ture. Fakkeenyaaf faayidaa wayita guuxiidhaan rukuta darbatamu yookiin yaaliin ajjecha irratti gaggeeffame maal jedhee miidiyaa irratti ibsa kennaa waan saaniin cabde si haa jedhe waan qawween dhooten se'u waan saaniin cabde si haa jedha. Jecha barreeffama tokko ka Tiraampi maxxansu gubbarraa kaaftee haga jalaa dubbiftee waa wal diiguu 4-5 argita. Wanti kun uumamaan illee ni qaba jedha warri maatiidha. Namtichi duraan waliin dhahee fayyadamuu kan ni qaba jedhanii. Inni biraa siyaasaa keessattis addunyaa gooluuf nama ammuma tana waan tokko jedhee daqiiqa muraasa booda waan biraa murteessu. Yoomna nyaata akkamiin nyaata waan hin beekneef addunyaan haa burjaajoftuu fi nama biyya qaroomaa addunyaa tanaa Ameerikaa keessa taa'ee qaroomina balleessa jedhu. Seenaa keessatti Tiraampiin qofa agarta. Egaa Tiraamp Ameerikaa bulcha namni kamuu yaaluu dandeessan isin uummanni Oromoo illee warri naannoo Ameerikaa jirtan osoo gara filannoo deemtan Ameerikaa bulchuu nama dandeessan jechuu abbaan fedhe. Egaa Tiraamp bulcha amma namni egaa Ameerikaan Tiraampiin bulte namni kamuu bulchuu hin danda'a jechuu Ameerikaa. سلافو حديث رسول ربي دبة عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع نبي محمد الكسلان يا من هم بوتو جدا هذا الدنيا تنما قدي إلما قدي يتيف هو جنم تتي نبي محمد جدا يقول حديث تقو كيسه في سنده ضعف لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها هذا جندهم دجنتم موضوعك يا من هم بوتو رسول ربي تجدا حديث بيرو كيستي لا تقوم الساعة يا من هنبوتو هنگ أراذيلي قري في جلين نما قبت ألتاتي جبا في قدان نما جل قديب أتي والجل دبوتك يا من هنبوتو سيأتي زمان خداعات زمني ميزان الدنيا كان نما والجل دبرو الدنيا نما صبر رفوفت رسول ربي صلى الله عليه وسلم كناف بوتون إسرائيل ما هريرون أمريكا في إسرائيل والإنقاذ كجري هرّا إسرائيل جتشون برانشي أمريكان جدّو كلا بهات الأبد تجون لندستا ولد تجري إسرائيل يهود ما تقما قتشما ولي جيسو ها وان موتما ددافع أتنيتو ما بقول شمله ولي تتقما جري قالوا هرّا وراني إسرائيل كلتي لان نتنياهو namticha waggaa 23 dura viidiyoo san barbaadanii ilaaluu dandeessu. Waggaa 23 dura akka dajjaaliin eegaa jiran. Dajjaal mootii Yahudaati. Akkuma nuti akhiru zamaan Nabiyallaahi Ciisaa ni bu'a jennee rasuuli Rabbi nu himanii eegaa jirru. Jechuun nuti waa hojjechuuf nama tokko eegnu. Naxnu ummat Muhammad laa nantadhiru ahadan. Nuti ummanni Muhammad nama tokko eegnu. Nabi Ciisaan dhufaa jedhe Nabi Muhammad akhiru zamaan. القرآن اللي تكيك يجرى رسول ربي اللي دبتني يجرى إجماع قالوا عيسى هقدوا فيك أنا نقول تجني هرك مرنين تاني مرجي إيمانا نتأمنا ملك إمام المهدي ندفع حديثكم تقف شنتمني دبتمي كيس حديث أفرق في الصحيحة حديثكم تقف شنتمني دبتمي كيس حديث أفرق في الصحيحة ولكن الدون علماء مهدي ندفع إن أمنا قالوا يسألون إذا تروفي كان أقول أجنين يكون قروا وري يهودتا أرثوذكسي يهودا جودا نبي الله إنه مهدي إن مسيح إيجان مسيح جر إيجان مسيح نوتي إيجان وكنامة نبي الله عيسى مسيح الدجال إيجان لولي أما إيراني وجهوا الكبانكم لولي أما غزة في لبنان في بيوت بيرو ليك كرور فتني ابتدي ماجرا ركوت فتاة كن هندي موتيج إساني كآخر الزمان نفو
وهو دجال إسا إيقاو جرتي وقادك دمي سديدورا شيك أكا شيك يهودا جو هاكاما كده أنكرا إسافين نتنياهو والأرغاني حاساتكو قدن فيديو يروسن إرى ورابا مكيستي مال جدان بيتو يمتج يهودي جاسون أبا أمانتي يهودي جاسوني نتنياهو موتما إسرائيل برزدانت إسرائيل كأماتي مال جدا وقادك دمي سديدورا أكا والأرغاني توريانا فاتي أما موان أن دفف جدان نتنياهون بركة إسن الرابر باتشو في جنان بيجافمو ونفا في جنان لميني فو جران أمو إرقى الدباني واحد جيجيرا ماني جران كباكا بدومي جران نتنياهون واحد جيجيرا مي جران نمتجا وديج أبا من تجاساني قروان جيجيرا من توكو قدان نو إيقاجرو هو أن المسيح الدجال لم يأتي بعد مسيح الدجال هن نفني جران دجال أكا دجال دفيبه wantoota qopheessine isa eeguu qabnu san hojjetaan jirtu qopheessi jedhaan Netanyahuun nin hojjedhaa jedhaan Netanyahuun waan hojjetaa jirtu gahaa miti jabeessii hojjedhuu jedhaan dajjaalin eegaa jiraachuu isaanii ragaadha afaan bahee Netanyahuun afaan isaatiin wanti nu ardii tanarratti waraana gurguddaa kana gaggeessaa jirruu fi wantoonni abboonni keenya dhaloota nutti kennaa nu bira gaheetu amaanaa nurra jiraadha Netanyahuun sun immoo Israa'il al-Kubraa lafa Israa'ilii guddoo jedhamtu tan madiinaallee ofii fudhattee lafa Israa'ilii guddoo amma isin Israa'ilii xiqqoo beeytanii Israa'ilii guddoo tan minan nahri ila al-bahr abbaa irraa qabee haga galaana kaanitti jechuu yookiin immoo kuweeti achi kuweetillee keessa liqinfamtee basraa liqinfamtee baarakallahu fiikum basraa liqinfamtee jazaakumullah basraan keessa liqinfamtee kuweet keessa liqinfamtee suuriyaa liqinfamtee waliigala biyyoota gara 9 of keessatti ammatu Israa'ilii guddoo ka jedhan san qindeessuu hojii san hojjetaa jiran hojiin sun immoo akka isaan dubbatanii fi macaafa isaanii keessatti dubbatamillee lafa waadaa ardul mii'aat lafa rabbii waadaan hugale karaa Abrahaamiin jedhanii kan dubbatanidha seenaa keessi fagooti beeki kun hundi immoo dajjaaliif haala mijeessuudha jedha dajjaaliif ragaa lammaffaa isinii fida beetal maqdisiin diiguuf aqsaa qudsiin diiguuf karoora yahudaan qabdu Abu Ubayda rahmatullahi alayhi Abu Ubayda ni beeytanii gooticha jaarraa kana warroota osoo nuti akkanumatti inni paastaa nyaannu osuma nuti inni qixxaa fi kaan garagalchinu seenaa ardi tanarra dalaganii duniyarraa deeman Abu Ubayda rahmatullahi alayhi المتحدث باسم الكتائب القسام بهما ورانا قسام دولتو قسام كان جرى مكفول حقوقتي بسم الله الرحمن الرحيم يرسل إذا سنتو قاف وراني طوفان الأقصى أكتوبر تربا إيقالو سببني تنوتي ورانا قد أكتوبر تربا سنبني إسرائيل الركن نبجرة سبب إسرائيل أقصى ديقو في كرورة أمورتني جرى أقصى قوتت دوزري في داني دارا قد أفقباهن إجيت النبرا جهجر أبا عبيدان رقان سني أقصى ديقو داف يهودني جبلي شني تن عمرين اسي وقا سدي قد انتاني ترفين ستكالما كالرين توكو كيسا نجر دين توقف كم مدى تكون قبل هنج ابن هين اكل هنكنا اجا هنكنا ميلا هنكنا اكوبة تكون قبل جبلي شن بربادو كتابا نرخا اجرا جبيد الدين تنسوني مالو جدي جبيد الديمتون سوليوتان ريفينس من برو اللي كالارين تكا كيسان جري كالاري ديما قفا ريفينس سا قوتو تجرى إجتا جميلات قوتون كيسا كجرى تتاي بارك الله فيكم جبيليزن شانان سنبر باداميت عمرين إسي وقادي قدامي وقا سريه أولي جتشو إسرائيل في دمي إسرائيل كيسات جبيلين سوقاتو كو إيغا مرقا دي ديبودا جبلي سنفوراني فولدور مسجد الأقصى قرى أمتي وكين ألمتي فون إسيك السابه إبدا ودمي وإبدا نياتي فتئ
ibiddi sun immoo erga nyaatee gara awwaaraatti jijjiire daaraatti jijjiire daaraa san fuudhanii bishaaniin bulbulanii bishaaniin shafanii namoota doozara qabatanii yookiin faasiif qottoo qabatanii aqsaa diiguu qabanitti facaafamaa jira. Awwaarri foon biyyee jabbilee diddiimtuu shananii. Biyyeen sun maal godha akka warri Yahudaa jedhutti jarasan ma'asiyarraa xahaarsaa aqsaa diiganii diizaayina Suleymaan Salamoon ka jedhettuun Suleymaan waggoota durii dura ka inni achitti ijaare ka bakka amma aqsaan irra ijaarame kana jala diizaayina Suleymaantu jira jedhanii amanan jarri warri Yahudaa. Diizaayina Suleymaan mootii keenya diizaayina san deebifnee ijaarraa bakka aqsaa diinuu kana jedha. Namoonni foon jabbii erga waddamee biyyee yookiin daara jijjiirame boodatti facaafamu kanatu ma'asiyaa yookiin yakka adda addarraa qulqullaa'oodha. Jaratu aqsaa doozarii qabatee yookiin faasii fi qottoo qabatee diiga jedhan. Waan isin ajabu jabbilee kana argatanii jiru. Texas Ameerikarraa bara 2021 jabbii shanan akka jedhanitti kan mudaa tokko hin qabne rifeensi kalariin takka keessa hin jirre diimtuu argatanii bara 2021 xayyaaraan fe'anii jabbilee shanan Ameerikaa Texas irraa Israa'eliin dhaqqabee jira jabbilee shanan. سببني أبو عبيدان رحمة الله عليه بارك الله فيكم. أبو عبيدان قاف ورانا طوفان الأقصى بيسسا سبب ورانا كان إيجا الليفج إدبتو كيسا جبلين سن أفتي بيت الأقصى تبؤو سائقا خردو فيتي. جبلين سن غير رفني أقصى جبسني لالني أمة إسلام فضل رابطني شبسني حالا في أمل يوكين آرين من إسلام الدنيا رت أقصى إساتيف أبو مال فكات لين شيء قرني ميديا فضل رفي ابن غفير رفي دنسني مال جدني وأنا منتي ساني كجسني ديبيان كون هندي تشيك تيست قد أديم ولا تيست إسلام نجرا منجو كأم عرب جدًا كأم أردي أقصى مرسخون سعودي بيوت الددا جدني مرسجير كوني جرا منجو جتشا لالني كأني سمبودا أقصى ديجو دا فكرور إسام باسنيتا كناف سيستمني هر قد أماجر وراني أما إيراني وجنجا جيفهم عبد بارك الله فيكم جزاكم الله. سيستمني أما وراني أما إيرا وجهك كيف مر وراني كان بودا اللي اتئاني أكثر إنسانيتي وراني قدان اتئانو تاو إيجا إيراني جابسيني لامش السيني بورالي ميسوم إسي دارا غوني ميسائل إسي بك أوميشا دارا غوني يورانيمي إسين بفتين نكولار أفكوب إفتة فلاني هرموزين هركتي مرسيني لكيم سيني هوغانتو سي ججبا بارتين أم بيجيبوشا جلو جابسيني دوبد دي بفني إيراني وقا أفرطام درا وقا صدام درا أرايني ويتقول كل سنة كالتي أنك تسيرو في ديما تركيا تركين بيوت إسلام شنتمي تربان جروكي سابية هم نورانا نجمع قبضو في تكنولوجيا الأنفاقات تكيساتك توكو بيوت إسلام أربعة في أربعة انتقي ولغالت بيوت شنتمي تربة جرا الدنيا انتم بيا لبة توقف سقلتمي سدي وكين لبة توقف سقلتمي شنقبتي كان كيسا بي شنتمي تربة بي إسلاماتي بيوت إسلام كيسا بي نكولار قبضو تكاقوفا باكستان biyyoonni biroo akka Masrii waraana lafootii fi waan akka taankii qabaachuudhaan sadarkaa cimaa jirti. Itti aansuudhaan Iraan inni beektanii waraana cimaa qabdi. Haga sadarkaa xiyyaara Ameerikaa guddicha biituu wanta kuffisuu danda'u bifa saniin qindeessanii hojjetanii qabanii misaa'ila lafa fagoo deemu waggaa kiiloomeetira 10,000 deemu akka odeeffannoon gariin himutti ni qabanii Nikulaara gabbisuudhaan maal yuuraanimii gabbisanii sadarkaa parsantaa 60 gahanii 90 dhaqqabnaan Nikulaarratti jijjiiramuuf qophaa'anii jiraa taa'u jiran baankii adda addaatiin uggurarra keessee har'a mallaqni Iiraanii mallaqni Iiraan tokkochi sadarkaa maalirra jira mallaqni Iiraanii doolari tokkochi mallaqa Iiraanii miliyoona tokko tuqaa shangalee jira sababa qoqqobbii cimaa waggoota 40-30 irra kaa'anii dinagdee isii laamshessaniif jechuu akkasittuu biyyi hin cabne biyya dhugatti jabduu taate Iiraan akkuma argaa jirtan aqiidaa minaaminti osoo hin taane kallattii jabeenyaatiin Iiraan har'a
parsantaa 90 jara waan gahu qoricha kiniin ofii oomishatti nyaata ofii oomishatti hanga muraasa qofa alarraa kan galchitu waraana guutumatti ofuma oomishatti yoo hayyoota alarraa fidatte malee waan hundaan sababa qoqqobbiin irra kahameef jabduu biyyaa taate silaa waraana kan jalatti qaata kofte biyya Ameerikaa rukutte biyya Israa'el rukutte jalatti silaa qaata bittinnoofte biyya beelaa biyya buqqeensa taate garuu qoqqobbiin irra kahame sun dhugatti isi jabeesse boodarra waraanni kun kadeemu amma erga Iran irraa bahan kallattiidhaan Turkii jalqabuufi. Turkii erga dhahan booda kallattiidhaan Masrii rukutuufi. Biyyi Masrii fi Turkii gaafa rukutame biyyoonni Arabaa kuwwan yeroo takka nama buddeena walitti marii afaan kaatu kana liqimsu. Sababni waraanni Suudiin qabdu parsantiin guddaa waraana meeshaan isin bittu ka Ameerikaati. Waraan Ameerikaa bakka sadiitu isii keessa ta'a kaambii. Kharjin kataa مرة ظهران كتاب خميس كتاب بكسة جرا عديد قائدة العديد قطر جرا كويت جرا بيوتها أربعة هن سريلي وفي كيسة هنا تاني أجي كيسة كمان بيون نيكوليرو تقطي نيكولارا وميشون كمان ندندان سعودي ولي قلت نيكولارا باكستاني في سعودين ولي قلت نيكولارا وقاس سديتي باقول أمالي سونيس قهامتي ولقلت وراني أما بلأتو تاؤكم تري ورانا الدنيا تف بلبلا بنو بلا ورانا الدنيا قرو بري أكا ألبرت أينشتاين جدي لولا الدنيا صدفانا قافتنا يدي كأفرفا قرو إسني ما مالي نكا الدنيا واللولت جدي سنمو ولي في دكار على الدنيا والوفت جدي سبب نساء إني واني كانت المامي في ألبرت ورانا الدنيا صدفان ورانا النيكولاراتي national nuclear kan rukutun addunyaan teknoloji wonni jedhamu ardirra haxahamwe wanni hada teknoloji inni addunyaan barri nuti bara dhaloota qubee jedhamu addunyarraa dhayamee wayita geegeffame achi booda kan itti aan waraana addunyaa afraffaan waraana ulee fi dhakaa wal oofanii Albert Einstein tilmaame garuu rabbiin akkasin godhee waraanni nuclearaa eegallaan wanti sila addunyaan tun ni qabna jettu keessattuu wanti saayinsii fi teknoolojii wal qabatu addunyaarraa haqama. Akiru zamaaniin teknoolojiin amma jiru kun akka baduu deemu alaamaa hadiisa ashaaraa hadiifni adda addaa himu keessatti ulamaan islaamaa ni dubbatu keessaa cuunfanii jechuu ulamaan islaamaa. Teknoolojiin ni balleessu. Teknoolojii har'a nuti ittiin dhaadannu addunyaan teenya dhaloonni nu keessa jiru kun waan adda isa godhu jennee ittiin dhaadannu wanni teknoolojii kana balleessuu taa'u waa sadii afur fakkeenya kaasuu dandeenya waan ogeeyyii warroonni waan kanarratti muuxannoo qaban dubbatan jechuun tokkoffaa waraanni nikulaaraa addunyaa ka'uudha. Nikulaara jechuun nikulaari bara 1945 Ameerikaan Jaappaan rukutte Hirooshiimaadhaan rukuttee fi nikulaarri har'a addunyaan qopheessitti ardiifsamiidha garaagarummaan isaa. Digrii sekandii muraasaaf wayita dhoohu digrii o'a aduu dachaa aduu nama aduun keenya miliyoona 15 jedhanii o'a isaa gubbaan nikulaarri immoo yeroo dhoohu digrii miliyoona 100 dhooha ifaansi isaa gisii tokkotti ifuuf o'a ifaansi. Yeroo sanitti akka duraanii nama qofa ajjeesee dhiisu yookiin lafa summeessee qilleensa summeessu qofaa miti. Manneen nuti qabnu mana jiru kana konkolaataa jiru kana guutuu hurkatti jijjiira. Hurkan beektanii bishaan wayita danfu hurka ta'ee hafuuraa awwaara ta'u kana jechuudha. Nikulaarri har'a addunyaan qopheessite isa. Nikulaarri durii irraa waan adda isa godhu tokko kana. Lammaffaa lafa fagoo deemu fakkeenya Chaayinaan waan nikulaaraan dabbattu gaarii nikulaara fe'ee deemu jechuun misaa'ila kiiloomeetira 30 deemuu qabdi. Ardiin teenya tun irra naannoofnee fixuuf dacheen teenya kiiloomeetira 40. Waraanni Chaayinaan qabdu immoo misaa'ila nikulaara fe'ee darbattu kiiloomeetira 30 deema. Ameerikaan wanta akkasii qabdi, Raashiyaan qabdi, Kooriyaan kaabaa qabdi. Biyyoonni nikulaara qopheesse kun hundi gaafa waraanni nikulaara wal eegale teknooloojiin addunyaa wanni jedhamu baduu danda'a. Wallaahu aalam garuu keessa isaa rabbi beeka. Lammaffaa wanni teknooloojii nuti har'a ittiin dhaadannu balleessu saayibariin cabuudha. Saayibarii wanni jedhamu kun siistama neetworkii teknooloojii har'a nu qabnu keessatti waan akka neetworkii, siistama baankii, siistama miidiyaa, waan har'a raadaara addunyaan itti sochootu GPS, lookeeshinii wanta addunyaan ittiin sochoote wal agartu kun saayibara intarneetni wanni hundi isa keessatti kan kuufamu jechuudha. Siistama isaati akka haala tokko keessa hidhamu jechuudha. Saayibariin kun parsantiin 70 biyya muraasa qofa harka jira.
akkuma Facebook yoo haak ta'ee cabu waa balleessan san namni tokko ogeessi vaayirasiin tokko lafa maaka'ee haakariin tokko vaayirasa fokkataa itti gadhiisee yoo saayibara guddaa kana cabse guyyaa tokkochatti xayyaarri kumni dhibbi meeqa addunyaa kanarra barrisu gara kanaa dhufee gara kana deemaa jira adda wallaadha. Wanni neetwoorkii bilbila jennee mallaqni nuti har'a kaashiin keessattuu amma keessa bara mallaqni kaashiin badee guututti bilbilli mallaqni nu qabnu guutuun lakkoofsa deebi'e. Siistama lakkoofsa deebi'eera. Kun immoo xiqquma neetwoorkiin yookiin immoo teknooloojiin har'a addunyaarra jiru walitti hidhate kun xiqquma tuqame taanaan birrii takka hin qabu namni tokko birrii matakka warra birrii qotatee lafaa qabu warra oorruu dinnichaa ofii qotatee marga lafaa nyaatu waan adda addaa nyaatu malee waan silaa teknooloojii jedhamu saayibariin xiqquma tuqame taanaan haak ta'ee cabe taanaan wanni mallaqa jedhan ka baankii keessa rubutu aba'amman suuraa jedhan. Kanaaf wanni teknooloojii addunyaa balleessu lammaffaan saayibariin cabuudha. Inni sadaffaa teknooloojii addunyaa ka balleessuu danda'u warri biraa warri waan kana tilmaaman qoratan akka lafa ka'anitti keebiliin intarneetaa addunyaarra jiru. Intarneetiin nu fayyadamnu amma haasofni nuti olii haasaa jirru kun haasawa gosa lama qaba intarneeta Starlink kan Elon Musk abbaa qabeenya addunyaa kan akka Ameerikaa hojjetee satalaayitii ardirraa kiiloomeetira meetira 500 fi kiiloomeetira 555 qofa ardirraa fagaata. Starlink jedhanii sun parsantii 5% kun hambira intarneetiin addunyaa ka gadi roobu jechuudha samiirraa gadi roobu. Ka'amma intarneetiin nuti fayyadamnu ka'amma nuti suuraa ittiin maxxansinee wal agarru sagalee walii keenya wal agarru kun hundi isaa galaana keessa deema bahara keessa galaana jala. Keebilii bahara jala. Keebiliin kun kiiloomeetira miliyoona tokko tuqaa sadii addunyaa keessa deema. Keebiliin kun. Keebiliin kun biyyoonni biroo osoo lolli hamaan kan ka'u taate fakkeenyaaf keebiliin bahara al-ahmar yookiin galaana diimaa keessa qaxxaamuru intarneeta addunyaa kana parsantii 17 qaba. Ka Hormuziin keessa qaxxaamuru naannoo Iraan ittiin dabru keessatti Kuwaitiin qabatee, Suudii qabatee, Bahrain qabatee, Qatar qabatee, Oman qabatee, Dubaay yookiin Imaaraat qabatee inni keebilii Hormuziin keessa qaxxaamuruu fi ka bahara al-arab jedhan kana keessa deemu sani. Osoo fakkeenya Iraaniin akkuma jedhamu lafa utaaltee kan keebilii san kuttu ta'ee biyyoonni kun yeroo tokkotti intarneetiin addunyaa naannoo isaanii cituu danda'a. Kanaaf intarneetiin cituudhaan immoo siistamni baankii hin socho'u, siistamni xayyaaraa socho'uu hin danda'u, wantoonni addunyaa rukutamuu danda'a jechuudha. Inni biraa dhukkuba. Dhukkubni akka koronaa bara 2006 dura addunyaa kana goone addunyaa kana dhamaase dhukkubni akkasii osoo amma kan ka'u ta'e dhukkubni fokkataan kan addunyaa ardii tana guutuu sochoosu arguuf ka dhufu ta'e teknooloojiin addunyaa kanaa dhaloota keenya nutti aanee dhufutti cehuu akka hin dandeenye gochuu danda'a. Sababni isaa hayyoota ogeeyyii saayintistoota ciccimoo addunyaan tun qabdu ka teknooloojiin kun isaanirra dhaabbatu ogummaa isaaniitiin ittisanii erga rabbiiti harkaa qaban jara kana fixuu danda'a. Kun immoo dhumnaan namni teknooloojii san dhaalee dhaloota itti aanu dabarsu dhabamuu danda'a. Kanaaf teknooloojiin amma nuti ittiin dhaadannu kun har'a boba'aan qofti addunyaa maal godhaa jira boba'aan parsantaan 20 qofti fakkeenya hindii fudhaa haga waraanni kun eegalee baatii lamaaf ho'i. Hindiin uummata miliyoona tokko oltu baatii eegale. Waan nyaatan affeelan dhabanii waan konkolaataan socho'an dhabanii namoota miliyoona tokko ol firaasha matarra guuratanii ijoollee dugda baatanii gara baadiyyaa qajeelan. Biyyoota keenya keessa kiflaa gara biyya naannoo Oromiyaa fa'aa bilbila gaafadha. Lafa keessattuu magaalaa fi baadiyyaa jidduu konkolaataan dur deemu akka waan dhaabateeti. Amma sargii garii namni fardaan dhufaa jira. Nama quba qabna nuti fakkeenya lafa duraa makiinaan deemu fardaan dhufaa jira nama gaarii. Farda gaarii ka farda gaarii dhabe farda yaabbatee ka bira dabree dhiyeenya kana cidha tokko gaggeeffame naannoo hitti naa himanii nama namoonni hedduun miilaan dhufan jechuun barri hagana takka jechuudha. Kanaaf barri nu keessa jiru bara ajaa'ibaati. Kanaaf Israa'il wanni fakkeenya kaasee sababa isinii kaasee uummanni Israa'il uummata dajjaaliin eegaa jiru. Dajjaaliif haala mijeessaa jiru. Eerpoortiin isaanii kan Binigoriyoon jedhamu naannoo Baabullut bakka Akiru Zaman Nabiyyallahi Isaan dajjaaliin itti ajjeesutti ijaaramee dajjaal gaafa dhufu naannoo Iraan Asfihaan jedhu keessaan kallattii isaanii simannaa Yahuudonni godhaniif keessattuu Yahuudonni simannaadhaaf akka qophaa'aa jiran dajjaaliif qophii godhaa jiranii haasaan jira akka isaaniitti harkisuu fi dheeressuu fi jarjarsuu fi zamana tokko jijjiiruu hin danda'u. Sirna fedhan waan fedhan yoo godhan barri isaa dheeratuu hin danda'u barri isaa gabaabatuu hin danda'u.
akka jarri godhanii miti sistema sa'aatii fi akka ofutti kooniin addunyaan kun guutuun harka rabbii keessa jira. Israa'el kana goote fi san goote waan tokko harkaan qabu garuu akka yaada isaaniitti dajjaaliif haala mijeessuu irra jiru. Dajjaaliif haala mijeessaa jedhanii dajjaal mootii isaaniiti gaafa inni dhufee ardii tana guutuu furtuu ardii tana guutuu nutti kenna. Addunyaan tun guutuun jalatti bultii to'annoo ardii guutuu to'anna jedhanii waan harkaa qabaniif keessatti Yahuudonni Nabi Muhammad waggaa 1400 dura Yahuudota Asfihaan 70 ta'antu dajjaaliin simata jedhan. Asfihaan jechuun bakka har'a Iraanin bulchaartu. Iraan jalatti ramadama biyyi sun Iraan jala bulaa. Dajjaaliif simannaa yookiin qophii dajjaal jedhanii eeguu jiran jirre akka isaaniitti jechuudha. Kanaaf keessatti ammas naannoo Israa'el amma qubattee lafa Falastiin fudhatte tana bakka eerpoortii Ben Gurion eerpoortii intarnaashinaal ka Israa'el bakka sanitti Baabulluddi sun Baabulluddi jedhama seenaa keessatti. Baabulluddi jechuun bakka akhiru zamaaniin Nabiyyallahi Iisan dajjaaliin ari'ee eeboo waraanu rasuuli rabbii jedhan eeboo waraanee lafaan dhahu. فيدركه في باب اللد أجد إبو وراني سأجي سيدي ساقر سيسو رسول ربي الأنسان عليه الصلاة والسلام إيربورتين بكي إتي نمني بقو في إراكو إسرائيل قوتي بكي سني بكي سن سمنا دجال في كوبا هيدا كتاب ساني وانتو تبدأ كسبر ريساني كبان هندوك ساني بر وان دوك سن سيتام اتي وان دوك فتاني حسان سيتامي ميديا قبتي حاسو فيديو سنبربادات لا يوتيوبي قباجر نتناهو وايد ما دجال شيخ إساء وجيه ويتهاسو ويتشو كناف أمني بني إسرائيل أمتكنا ديكرون أمتكنا في الدرة دابتون سينا كيستنا مقاها جيسا كناف ربين فتنا فيجرو كدو فاجرو كبو إيجرو كبو آجر هم در ربنا جانوها بأسو إيمانا كيسان جبه فدا إبادة كيسان جبه فدا بري برا قرماتا وان تئف أجندان هندي سفراتي سنين ديمين لمهندا كيسان سينين وان بيتو هندان دبتين أجندان هندي درك أمامتي كيسان ترماتون أفانك بائنا نقول لكنا نجيفتو بائسي أفانك نندبتشو كبابسي harkaan barreessuu gabaabsi ufumarraa dhiisi ajandaa hedduu keessa yoo ati galiin namni si gaafatu hin jiru mindaan irra siin kafalamu sadarkaan irra siin kennamu aangoon irratti siin kennamu dhimmuma waan silaa waca jedhame nama tuqu akhiru zamaan barri bara akhiru zamaan bara mana ofii qabatanii afaan ofii qabatanii jedhanii mana ofii qabatanii afaan ofii qabatanii barri kun bara waan hunda keessa lixxu akka tiisisaa waan hunda keessa buutu akka saree raqa hundarraa duttuu miti barri kun tasgabbaa nama guddaa ta'e ummata Nabi Muhammadiiti. Nabi Muhammadi hoogganaan kee nama jarjaruu miti namni Nabi Muhammadiin faana deemu nama bakka hunda bakka dhoqqee hunda dhaabatu miti namni Nabi Muhammadiin faana deemu namni nabiyyiin isaa Nabi Muhammadiin ta'e moo yaa dubartii islaamaa yaa dhiira islaamaa fuuldura keessan barka imaama isiniin ta'ee deemaa jiru guyyaa qiyaamaallee ka maqaan abbaa keessaniirra maqaa Nabi Muhammadiin moggaafamu ta'e fuuldura bakka kana Nabi Muhammadiin of dura keessanii dhoqqee hunda keessan dhaabbatina dhimma koonsartii fi haraama jedhamu hunda keessatti hin argamina maqaa Nabi Muhammad bakka Khadiijaa buutee hijaaba uffattee jalbaaba uffattee uffata islaama uffattee kaleessa nashiidaadhaan viidiyoo hojjetta muuziqaadhaan viidiyoo hojjetta man ati eenyu ati miseensa eenyuti garan deemaa jirta ati nama meeqa amma durallee gaafadhe jira gaafii kana yoo lama sadi taate ati kamirratti akka duutu beekta ati lama sadii guyyaan kee hin beekamu gara ati jiitu hin beekamu bita gizee tokko bita yeroo tokko mirga bita kamirratti akka kuftu beekta sihii kamirra akka jirtu malakul ma'utti guyyaan du'a keetii akkas dhufu beekta. Kanaaf barri kun bara fitnaan imaanaan shubhaan waan adda addaa nama harkaa walitti laaquudhaan dhufu barri kun tokkoffaa bara ulamaa jala deeman nama rabbi sodaatu laalanii jala deeman. Waan argan hunda miseensa hunda nama hundaan gootan jedhin nama hundaan hayyuun jedhin nama hundaan beekaan jedhin beekaan nama hundaa miti goonni nama hundaa miti arjaan hayyuu nama hundaa miti nama akkas hayyuukii akkas beekaakii akkas goota namni jedhamu nama hundaan eewwa namni hundi imaama kee ta'e namni hundi hayyuu si biratte innamoo hayyu mayyita hayyuu maali mayyit nama du'aan hundi yoo hayyuu si biratte looyni hundi yoo goota si biratte komentiin kee hundi jalli bakka hunda deemtu hundatti dhugaa keeti muuziqanyaan dhugaa keeti kaaniin dhugaa keeti kanaan dhugaa kee bakka hunda yoo dhugaa namaa galchite ati man ati eenyu dhugaan bakka hunda jirti dhugaan takkitti uume rabbi dhugaan takka qofa. Kanaaf ummanni keenya keessatti ummata keessan baadiyyaa jiran quba qabaadhaa jireenya akka duraatti hin jiru
قال إسجرينيا الكاجرا نموتا يرو قال إنسان سبب فتي إلما نما ركسو وان هند دبلين في دي رت دبلي موتو مرت اللي بقات أمة رت اللي بقات بتامر قت أمة نياتو أمة بيري السودان وفي قوف أمة كل أبودان وفي قوفتو أمة جرتودان وفي قبتو تأي نما أكمل نكون نمو مجنمو بننستو سورة فتي إلما نما كيس جريجو يرو بوباء إلما نما هجمو بوباء كبرتي أول حرام يرو نمني نياتك تجمو نياتك كبرتي رويستي قتي الكافتي غرغراتون حرام يرو نمني أفتت تجمو يرو كبنا أفتك أفت سنگ رويستي بافتي ويتقتي نساء عليه مئة في الدين غرغرون حرام رسول ربي صلى الله عليه وسلم من احتكر فقد أخطأ لا يحتكر الطعام إلا خاطئ إنما يوكن نما تشبوك وفتو وان ياتا وان علمنا ما جريدنا في اتحاج مجفوف هجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو كانت يرو نمني هرك والدريسي والبنى دابتو ملي يرو نمني شرارك كنا أمتها تفيدمي وفي إساتي قبتو متي بتامرك كن ربنا هاتيكسو نقول فاد قالتهما بارك الله فيكم أكانت السنين على كيفتون كومنتي وركني توري لايكي كنتن وري يقوم أتشافي هذه الدداك نتن هندك يس ربي وان نم سن رامفود أن ربي سني هكنو بعد أسنم تقصن رامبرك إن ربي سنتها أوفيسو وان سيادني رب ولتسنها باسو فايا كيسا فايا قبات ربي سنها فايو لبينك أما كيسن كيسا هبكتو ركني جلو تيسن كيسا هبكتو بتامرك الدنيا كيسا فجأة هندت ربي سنها تكسو جهي قبو إتا يدي ربين رحاسي هاقوسسو باي في يدي باي تأبدي الرمو رحا قرأت يدي ربين قسي هاتيسو جيرين ستي هايجارو سلي هايجارو نمو هايجارو لربي سي هاقولو ناول فادا قالتهما ربي في جسم جالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدو مرات تقافي توكو يرو كم فكين يتربي كيسا ويا أكم أكلاي بيرو فبربادن yeroo kam waa dhageeffatu guyyaa hundallee hin danda'amu keessaa yeroo kam irra namni gariin har'a jedha jum'aadha irra hedduun kamiisa jum'aa isniina jedhanii isniinni guyyaa hojiiti jum'aa irra hedduun keessan guyyaa jum'aa jettanii jum'aa gara asrii booda moo gara ishaa'ii booda sa'a kamitti irra jirtan baay'inaan إشاعي بودا بارك الله فيكم بكم هذا كيست بيوني جدو قلب هاجران يرهدون ورا جدو قلب هاجرو أدو في كلين سكين يلي ولي توكو باينا نمني نهردو فلك اللاتي مكان وانت في ساعات كين يلي ولي توكو وانت ساعات جمعة يربك أن ناتنا مهدوف إن شاء الله إذن ربي تنقو يا سنرتي لا يبي قياتك يوكين قيا برالي لعلي تدبلي كوبيا دداتينك إسنة تديبوتا ناول فاد أغلطهما والسلام عليكم ورحمة الله